Atiraa rabbii ilmoo keenyaan hattuu taasifnee guddifannuu ijoollee jalaan dhoskaa waan hojjettan sana waan hojjetame sana ijoollee gara fuulduraatti nu guddattu ijoollee gaarii nama taasifanna jenneetu yoo itti taabbatarra ijoollee hattuun ta'in ijoollee biyyaan deemtu ijoollee namaan deemtu ijoollee lafaan deemtu ijoollee biyyaan deemtu ijoollee mukaan deemtu aadaan deemtu boca qabdu akka qabdu bakka qabdu tolfanna jennee taabbarra atiraa rabbii sana ijoollee sana nu dhoskaa gocha dheengada raawwatamte kana hee poolisii waan hojjetamu beektaa magaalaa Finfinnee keessaa. Moorri bas kamee maa wanti biyyi kun hin taane jiraama. Dinqiidhuma duwwaa gata. Warri biyya alaa nus hin irratti nunis waan jedhina akkanatti mana keessaa gabbaasaa irraa nama nutu mana keessaa gabbaasa. Nutu nama tolfataan jirre nutu maatii tolfataan jirre. Bukoo baarmeelii 8tu qabame kun ola anfoo kana. Bukoo baarmeelii 8. Bukoo baarmeelii 8 sun maa inni beektaa? Jeessoodha. Magaraan namaa manamoo namaa oo rabbiidhaati. Bolokeetii inni isin rabbiidha isin bolokeetii nu keessatti ijaartanuufi nu xaafii seenee bolokeetii nyaataa baane bara. Warri biddeena bittanii nyaatanu. Rabbi mana isinitti ta'uru akka isinitti ta'uru bakka isinitti ta'uru. Eeleen kanuma manaa kana bareeda mee manatti ol deebinee manatti tolfannee isa nyaannu yoo waan bukoo geessoo nyaachuu. Eengada poolisiin shawamee gara soomaa ulfaadhaa. Bukoo kana jedhanii barmeelii 8tu qaban. Biddeena meeqa ba'a? Biddeena kuma meeqa jedhanii minaan meeqa jedhanii poolisoonni warri shawamee ijoolleen keenya dhaqanii jirti gaa ijoolleen biyyaa yaadduudha. Daddabaluunsi sirreessuudha asii fakkii fiigu nama tokko. Inni waa diigaa oolu kuma 100 Wallaahi. Amma biddeena jeessoo nama nyaachisuudha. Ofii nyaadhoo jedhanii nyaatu beekan. Summii tokko kan lammaffaa mi'a hammam tokko hordofamaa jirame. Ishii inni kanaa poolisa barbaada. Namni qabsiise nama gandaatii bara. Namuma naannootii bara. Namuma argee bara yookaan immoo hojjettuudha bara. Hojjettu yoo sana hojjetaa jiraatti harki kee naafatu. Naafatu naman ta'e yoo tobatte keessaan baadha. Harka kamtu geessoo eeleetti si naqee tolchi hawaasatti gabbaase. Uummata kan keetti haadha kee nyaachiftaa obboleettii kee nyaachiftaa nama fakkaatu qiimaa namaa wallaaltee nama geessoo nyaachiftaa namni mana hin taane manaa oli tokko kan biraati. Dhageessitaati fashkoon katamaa kana keessatti hin gatamu. Fashkoon suffaaca. Fashkooni peepsii ni seekatamu hojii qaba. Ija isaatiin namni argee qaba. Tumameeti qabameera gaa. Tumameeti arrafeen buluutti ta'e warra kana dhagaye. Tumameeti daakamee sarraatanyaan ni godhamee galmi guddaan isaa markaatuu kana keessatti bakkee qophaa'ee taa'anii fashkootum. Fashkoo maaliif tumu beektaa? Lubaan jedha walitti dhaqamee laambubamee. Itanka. Emina baradiin tumame. Emina baradiin. Walitti laaqamee lubaan jedha jedhamee gurgurame. Wanti warri kana hojjetaa jiru immoo amantiin daangessuu didee silaa bara amantiin nama dhorkaa miti lakkii boo inni kaan hin caaluu iyyuu ree. Waan maqaa wal balleessuu lakkii bu'aa biraatti jirraa. Jara keenya wanni akkasii baay'ata mootummaan barbaada. Miidhaa namaa sitti mul'atu miidhaa namaa agartuu miidhaa namaa waan namni ta'aa jiru. Ela waan mootummaa maqaa balleessu tokko moo jira ka tokko moo nan hima. Dur. No. He tried it. Atiraa rabbii ilmoo keenyaan hattuu taasifnee guddifannuu ijoollee jalaan dhoskaa waan hojjettan sana waan hojjetame sana ijoollee gara fuulduraatti nu guddattu ijoollee gaarii nama taasifanna jenneetu yoo itti taabbatarra ijoollee hattuun ta'in ijoollee biyyaan deemtu ijoollee namaan deemtu ijoollee lafaan deemtu ijoollee biyyaan deemtu ijoollee mukaan deemtu aadaan deemtu boca qabdu akka qabdu bakka qabdu tolfanna jennee taabbarra atiraa rabbii sanaa ijoollee sana nu dhoskaa gocha dheengada raawwatamte kana hee poolisii waan hojjetamu beektaa magaalaa Finfinnee keessaa. Moorri bas kamee maa wanti biyyi kun hin taane jiraama. Dinqiidhuma duwwaa gata. Warri biyya alaa nus hin irratti nunis waan jedhina akkanatti mana keessaa gabbaasaa irraa nama nutu mana keessaa gabbaasa. Nutu nama tolfataan jirre nutu maatii tolfataan jirre. Bukoo baarmeelii 8tu qabame kun ola anfoo kana. Bukoo baarmeelii 8.
Buko barmeli saddeesu maayini beektaa jeessoo. Magaraan namaa nama oo rabbiidhaati. Bolokeettii inni isin rabbiidhaati isin bolokeettii nu keessatti ijaartan ofi. Ni xaafii seenee bolokeettii nyaataa baane bara. Warri biddeena bittanii nyaattan. Rabbi mana isinitti ta'uru akka isinitti ta'uru bakka isinitti ta'uru. Eeleen kanuma manaa kana bareeda mee manatti ol deebinee manatti tolfannee isa nyaannu yoo waan buko jeessoo nyaattu. Eengada poolisiin shawamee gara soomaa ulfaadhaa. Bukoo kana jedhanii barmeelii 8 qaban. Biddeena meeqa ba'a? Biddeena kuma meeqa jedhanii minaan meeqa jedhanii poolisoonni warri shawamee ijoolleen keenya dhaqanii jirti gaa ijoolleen biyyaa yaadduudha. Danuunsi sirreessuudha asii fakkii fiigu nama tokko. Inni waa diigaa oolu kuma 10 kuma 100 wallahi. Amma biddeena jeessoo nama nyaachisuudha. Ofii nyaadhoo jedhanii nyaatu beekan. Summi tokko kan lammaffaa mi'a nam tokko hordofamaa jirame ishi inni kana poolisa barbaada. Namni qabsiise nama gandaatii bara. Namuma naannootii bara. Namuma argee bara yookaan immoo hojjettuudha bara. Hojjettu yoo sana hojjetaa jiraatti harki kee naafatu. Naafatu naman ta'e yoo tobatte keessaan baadha. Harka kamtu jeessoo eeleetti si naqee tolchi hawaasatti gabbaase. Uummata kam keetti haadha kee nyaachiftaa obboleettii kee nyaachiftaa nama fakkaatu qiimaa namaa wallaaltee nama jeessoo nyaachiftaa namni mana hin taane manaa oli tokko kan biraati. Dhageessitaadha fashkoon katamaa kana keessatti hin gatamu. Fashkoon suffaaca. Fashkoon peepsii inni isee gatamu hojii qaba. Ija isaatiin namni argee qaba. Tumameeti. Qabameera gaa. Tumameeti arrafeen buluutaa innaan warra kana dhagaye. Tumameeti daakamee sarraatanyaan ni godhamee galmi guddaan isaa markaatuu kana keessatti bakkee qophaa'ee taa'anii fashkootum. Fashkoo maaliif tumu beektaa? Lubaan jedha walitti dhaqamee laambubamee. Itaan ta'a. Emina baradiin tumamee. Emina baradiin walitti laaqamee lubaan jedha jedhamee gurgurame. Wanti warri kana hojjetaa jiru immoo amantiin daangessuu didee silaa bara amantiin nama dhorkaa miti lakkii boo inni kaan hin caaluu iyyuu ree. Waan maqaa wal balleessuu lakkii bu'aa biraatti jirraa'u. Jara keenya wanni akkasii baay'ata mootummaan barbaada. Miidhaa namaa sitti mul'atu miidhaa namaa agartu miidhaa namaa waan namni ta'aa jiru. Ela waan mootummaa maqaa balleessu tokko moo jira ka tokko moo nan hima. Dur Yoyyaa harka fuun akkam jirtuni hordoftoonni tiktookii marri keessa hundi keessan akkam jirtuni nagaa waaqa isiniif haa ta'uni har'a nama addaa qabadhee dhufeeni awwaloo goota keenya beekamaa keenya jaalatamaa keenya mucaa warra Gujii Sabboonaa Dubaay keessa argamaa jiranii. Yoyyaa akkam jirtu fayyumaa jennee kun wal yooyyifannee nagaa wal gaafannee jirraa obboleessa keenya gammee akkam jirtaa waliin jennee kun har'a Dubaay keessa waliin fataa jedhaa jirra.